Shalom, shalom, nagaani fi araarri waaqayyoo golaaf mana jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboloota koo jaalatamoo fi kabajamoo chaanaalii kiyya jalatti argamtan akkam jirtu? Nagaa keessanii? Ana obboleettiin keessan nagaa guutuuf irraa afaan qaba. Waaqayyo inni madda nagaa keenyaa ta'e, inni nu eege, inni nu gargaaree guyyaa kana nuuf kennuu ni jaalate haa galateeffamu. Akkasuma kanatti aansuudhaan immoo obboloonni koo akkasuma hordoftoonni koo chaanaalii kiyya jalatti argamtan warreen hordofaa jirtan waaqayyoon isin haa eebbisu. Akkasuma immoo haaraa gara yuutuubii kiyyaa kan dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Laayikii keessaniin immoo na jajjabeessadha. Yaada qabdan immoo karaa koomentii naaf barreessaa isiniin jechuu jaalladha. Egaa chaanaalii kiyya irratti faarfannoota garaagaraa, faarfannaa haaraa, faarfannaa durii akkasuma gorsa barumsa sagalee waaqayyoo lallaboota garaagaraa in argattu. Waaqayyo immoo nu gargaara. Asirraa isa akka barattan abdii guutuun qaba. Akkasuma immoo viidiyoon ani waraabuu yoo itti eebbifamtaniirtu ta'e obboloota keessaniif sheer akka gootan jaalala waaqayyootiin isinan gaafadha. Sa'aatii ammaa kana immoo sagalee waaqayyoo keessaa waa waaqayyoon itti dubbatu wal wajjin hin laalla. Macaafa qulqulluu keessaa wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 1 irraa kaasnee ergaa achi keessa jiru wal wajjin hin qooddanna. Akkas jedha: yeroo hundumaa kadhachuun akka isaaniif ta'u, kadhachuus akka hin dhaamne isaan barsiisuudhaaf Yesuus fakkeenya tokko isaanitti hime. Abbaan firdii waaqayyoon hin sodaanne, namas hin safeeffanne tokko mandara tokko keessa ture. Mandaricha sana keessa immoo haati hiyyeessaa tokko yeroo yerootti deebitee anaa fi isa anatti falmu gidduutti firdii qajeelaa naaf kenni jettee itti boossi turte. Inni immoo ishee jalaa didee lafa irra duraa harkise. Booda garuu innumtu waaqayyoon yoon sodaachuu baadhe, namas yoon safeeffachuudhaa baadhe, haati hiyyeessaa kun waan na dadhabsiistuuf firdii kennuufi anaaf wayyaa. Kana achi dhuftee ana nuffisiistii jedhe ofitti dubbatee jedhe. Gooftaan kana irratti dhaggeeffadhaa waan abbaan firdii jal'aan kun jedhu. Waaqayyo immoo warra isaaf fo'amanii guyyaa fi halkan gara isaatti iyyaniif dhugaa isaanii hin baasuu fiiree yookiis lafa irra duraa harkisaaree? Ani isinittan hima, dafee dhugaa hin baasaaf. Haa ta'u iyyuu malee ilmi namaa yommuu dhufu amantii lafa irratti hin argataa jedhe. Maqaan gooftaa haa eebbifamu. Yesus Kristos gooftaadha. Lafa kanatti gooftaa Yesus Kristos bakka baay'eetti barattoota isaatti gisee dubbatu fakkeenyaan itti dubbata. Sababni isaa warri biyya lafaa warra isatti namanis wal makanii wajjin deemu waan ta'eef barattoota isaatiif dhoksaan mootummaa waaqayyoo galeeraa fi inniyyuu jedhee ture isiniif dhoksaa mootummaa waaqayyoo beekuun isiniif kennameera, ormootaaf garuu hin kennamne ittiin jedhe. In ilaaluu hin arganii, in dhaga'u garuu hin hubatanii. Akkuma macaafa Isaayaas raajichaa keessatti barreeffame isaan kun akkasidha. Yoo fakkeenyaan itti dubbadhe malee hin galuufi. Isiniif garuu dhoksaa mootummaa waaqayyoo beekuun isiniif kennameera, aboosaa isin harka jira ittiin jedhe jechuudha barattoota isaatiin. Bakka baay'eetti Yesus Kristos fakkeenyaan itti dubbata. Inni kunis immoo warri ormoonni fakkeenyaan malee akkasittiin dubbii afaan Yesus keessaa bahu hubachuu hin danda'a waan ta'eefidha. Yesus Kristos gooftaadha. Egaa lafa kanatti kan inni dubbatu maalidha jennee yoo ilaalle ergaan as keessa jiru fakkeenyaan itti dubbate. Innis immoo akka kadhachuu qabaniif fakkeenyaan itti dubbate. Fakkeenyichis maal ture? Ganda tokko keessa abbaa firdii jal'aa tokkoo fi namas waaqayyoonis kan hin sodaanne, waa tokkoyyuu kan hin sodaanne mootii abbaa irree isa fakkaatu. Abbaa firdii jal'aa yaada ofii qofaan kan gaggeeffamu, waaqayyoonis kan hin sodaanne, namas kan hin safeeffanne, namnis maal naan jedha waaqayyoos maal naan jedha kan hin jennetu jira. Achi keessattis immoo haadha hiyyeessaa tokkotu jira kan firdiin jalaa jal'ate, kan murtii dhabde, namni dhugaa ishiidhaaf dubbatu kan dhabame, nama ishiitti falmuu fi ishii gidduutti firdii nama kennuuf dhabde halkaniif guyyaa gara abbaa firdii jal'aa sanitti yeroo ishiin deddeebitee isa anatti falmuu fi ana gidduutti naaf faradii dhugaa koo naaf baasii jettee namicha kana ciisa hin dhoowwite. Halkanii guyyaa gara isaatitti marmaarti. Maalidhaaf akka inni dhugaa ishiidhaaf baasu, akka inni firdii qajeelaa ishiidhaaf faradu, isa ishiitti falmu san irratti akka inni firdii faraduuf dhugaa ishii akka mul'atuuf haati hiyyeessaa kun halkanii fi guyyaa utuu boqonnaan argatiin kan ishiin gara abbaa firdii jal'aa kanatti deddeebituuf Yesus Kristos isa kana fudhatee maal ittiin jedhe barattoota isaatiin? Egaa waaqayyoo warra isaaf fo'amanii halkaniif guyyaa gara isaatti iyyaniif dhugaa isaanii hin baasuuf lafarra jalaa harki isaanii ittiin jedhe yeroo hundumaa akka kadhataniif kan isaan itti dubbate. Haati hiyyeessaa kun
abbaa firdii jal'aa kanatti deddeebitee halkaniif guyyaa utuu dadhabin utuu addan kutiin naa faradii ittiin jette jechuudha. Yeroo hundumayyuu gara isaatitti deddeebitee naa faradii isa natti falmu kanatti naa faradii dhugaa koo naaf baasi dhugaatu na jalaa jal'ate ittiin jette ture. Abbaan firdii jal'aa kunis nama hin safeeffatu waaqayyoon hin sodaatu garuu namni kun isatti deddeebuudhaan haati hiyyeessaa kun isatti deddeebuudhaan boqonnaa isa dhawwiteerti. Yeroo kamiyyuu boqonnaan argatu yoo inni boqochuu barbaadutti ishiin dhufteetti iyyiti itti boossi inni kophaa ta'uudha kan barbaadu iyya ishii dhaga'uun barbaadu dhugaa ishiis baasuuf hin barbaadu garuu niititti dhiisuu hin dandeenye itti deddeebitee yeroo hundumayyuu akka inni ishii faradu utuu addan kutiin halkanis guyyaas ganamas galgalas dhaquudha naa faradii dhugaa kootu na jalaa jal'ate firdii naaf laadhu isanatti falmu kanaaf ana gidduutti firdii nuuf laadhu ittiin jettee raawwattee gara isaatti deebuudhaan isa waqqasti boqonnaa isa dhoowwite. Achi booda namichi kun abbaan firdii jal'aa kun maal godhe guyyaa tokko waaqayyoon isoon sodaachuu baadhe namas yoon safeeffachuu baadhe dubartittiin kun natti deddeebuudhaan boqonnaa waan ana dhoowwiteef ani ishiidhaaf faradee boqonnaa argachuun qaba kan jedhu yaada isaa keessatti in murteessee in dubbatee jedha. Kana achi ofitti in dubbate jedha laal lakkoofsa shanguutummaa isaa dubbifatta maal jedha haati hiyyeessaa kun waan na dadhabsiistuuf firdii kennuu fi anaaf hin wayyaa. Kana achi dhuftee ana hin nuffisiisti jedhee ofitti dubbate. Namichi kun waaqayyoon sodaatee miti agartanii nama safeeffatee miti haadha hiyyeessaa kanaafis mararamee miti ofii isaatiif jedheeti. Haati hiyyeessaa kun anatti deddeebitee na dadhabsiisti na nuffisiisti ishiin narraan dhaabbattu bakka akka ishiin hin dhiisne argeereen akka ishiin karaa isaatti deddeebi'u akka ishiin hin nuffi yoo inni jalaa caal jedheeyyuu yoo inni dubbachuu dhiisee yoo inni firdii ishiidhaaf baasuu dhiisee yoo inni lafarra jalaa harkiseeyyuu ishiin abdii kutattee hin dhiisne. Inuma itti deddeebite halkanis guyyaas ganamas galgalas irriibaa kaanan galgalas yeroo rafu garuma saadatti ishiin yeroo hundumayyuu sa'aatiif sekondiin gara isaatti deddeebite waan isa nuffisiiste waan isa dadhabsiisteef yeroo hunda fuula ishii arguu waan nuffeef maal gochuu qaba yaada isaa keessatti akka murteessetti haadha hiyyeessaa kanaaf faraduu qaba. Egaa jedhe Yesuus Kiristoos kuni namni foonii keessumaa namni firdii jal'aa kun abbaa firdii jal'aa kun namni foonii inni waaqayyoon hin sodaanne kun erga akkas godhe waaqayyoos immoo warra isaaf fo'amanii halkaniif guyyaa gara isaatti iyyaniif dhugaa isaaniif hin baasuure ittiin jedhe. Kana keessatti kan nu hubachiisu yeroo hundumayyuu utuu hin nuffin fuula waaqayyoo barbaadachuu akka qabnudha Yesuus Kiristoos kan inni barattoota isaatti dubbatu. Egaa Yesuus Kiristoos lafa kanatti yeroo hundumayyuu yoo rakkannes yoo dhiphannes gaaffiin keenyas yoo nutti baay'ate rakkinnis yoo nutti baay'ate hibboon keenyas fala yoo dhabe maal gochuu akka qabnudha kan inni barsiisu gara waaqayyootti yeroo hundumayyuu akka iyyinudha yeroo hundumayyuu akka isa kadhannudha abdii otoo hin kutatin otoo hin nuffin jilbi keenya otoo hin laafin waaqayyo gaaffii koonaaf deebisuu dhiise otoo hin jedhin otoo addan kutin kadhannaa keenya yeroo hundumayyuu akka kadhannudha gooftaa Yesuus Kiristoos lafa kanatti kan inni barattoota isaatti dubbatu jechuudha. Maal jedhani waaqayyos warra isaaf fo'amanii halkaniif guyyaa gara isaatti iyyaniif dhugaa isaaniif hin baasureedha. Warra maal godhan warra isaaf fo'aman waaqayyoof fo'amuu jechuun asii waan biyya lafaa waliin borcaa asii waan jal'aa hojjechaa otoo hin taane waaqayyoof fo'amanii isaaf jiraachaa fedha isaa guutaa jaalala isaatiif jiraachaa warra gara isaatti iyyaniif waaqayyoo dhugaa isaanii hin baasuuf hireedha. Inni dafee hin baasafi jedhe garuu immoo ilmi namaa yeroo dhufutti amantii lafa irratti hin argataa jedhe hin baasuuf hire jedhe gaaffii godhe achi immoo deebii itti laate humsaatiif hin baasaaf dafee hin baasaaf jedhe. Kanaafiyyuu maal gochuutu nurra jira egaa har'a nusi utuu addan kutin gaaffii qabnu irratti rakkina qabnu irratti firdii nu jalaa jal'ate dhugaa nu jalaa dhokate irratti ari'atamaa fi rakkina nutti dhufe irratti akkuma haadha hiyyeessaa akkuma dubartittii sanaa utuu addan kutin waaqayyoo fi abbaan firdii jal'aa kun waliyyuun gitan waaqayyoo firdii isaa qajeeladha utuu nuti hin dubbatin iyyuu waaqayyoo maaltu akka nu jalaa jal'ate maaltu akka nu jalaa maaltu akka nu miidhe maaltu akka nutti hir'ate inni hin beeka waan ta'eef waaqayyo immoo nuyi baasnee isa kadhannee isatti deddeebinee yaa waaqayyooti dhugaa keenya nuuf baasittiin jennee sababni inni utuu nuun baasin lafarraa harkisuuf tokko illee jiru nurraa kan barbaachisu tokkoffaa utuu addan kutin yeroo hundumayyuu kadhannaadhaaf fuula waaqayyootti argamudha. Inni lammaffaan waaqayyoof addaan of baasnee isaaf qulqulloofnee jireenya qajeelaa inni jaaratu jiraachaa
isa kadhachuudha. Agartanii maal jedha lafa kanatti kara gadiitti lakkoofsa 7 waaqayyo immoo warra isaaf foomanii guyyaa falkan gara isaatti yaniif dhugaa isaanii hin baasuuf yire yookiis lafarra duraa harki isaarraa lakki jedheet immoo waa'u inni dafee hin baasafi jedha. Maqaan gooftaa keenyaa eebbifamu. Waaqayyo ijoollee isaatiif dafee dhugaa hin baasa. Inni akka nama foonii miti. Nuti garuu kan nurraa barbaachisu waaqayyoon dhugaaf qajeelummaadhaan dura isaatitti argamne yaada foonii otoo hin taane hafuuraan fuula isaatti argamne akka fedhaa fi jaalala isaatti isa yoo kadhanne waaqayyo wanti inni firdii keenya lafarra nu jala harkisu, wanti inni dhugaa nuuf baasuu dhiisu, wanti inni kadhannaa keenyaaf deebii nu laachuu dhiisu hin jiru. Garuu bara keenya kana waaqayyoon yoo kadhannu ammuma nuuf haa ta'uudhaan ariifannee kadhanna. Inni lammaffaan immoo yaada fooniitiin gaggeeffamnee kadhanna. Ergaa Yaaqoob keessatti maal jedha? Yaada hamaadhaan gaggeeffamtanii waan kadhattaniif kadhanni keessan deebii isin hin argatu jedha. Yaada keenya keessa qulqullummaa waan hin jirreef yaada keenya keessatti nama miidhaa ajjeesaa akka garaa keenyatti kan nu kadhannu malee akka jaalala isaatti miti. Ergaa Yohaannis keessatti immoo maal jedha? Isa tokkoffaa keessatti natti fakkaata. Akka fedha isaatti yoo isa kadhanne inni nuuf hin deebisaa jedha. Wanta isa kadhanne sanis immoo akka argannu abdiidhaan eegganna jedha. Akka fedhaaf jaalala isaatti yoo isa kadhanne inni nuuf hin deebisaa jedha. Yesuus Kiristoos yeroo lafarra ture maal jedhee kadhachaa ture abbaasaa? Yaa abbaa jedha. Akka fedha kootu hin taane akka fedha kee naaf haa ta'u. Jaalalli kee qofti haa raawwatu jedha. Amma du'aatitti illee Yesuus Kiristoos jaalala abbaasaa raawwachaa ture. Amma du'a fannootitti yaa abbaa xoofoo dhiphinaa kana narra dabarsuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Garuu immoo akkana ni fedhe utuu hin taane akka ati jaalatte haa ta'u jedha. Jaalala abbaasaa raawwachaa ture jechuudha. Yesuus Kiristoos yeroo lafarra deddeebi'aa turetti. Kan inni kadhatu akka fedha ofii utuu hin taane akka abbaasaa fedhutti, akka abbaasaa jaalatutti, akka abbaasaa gammadutti kan inni kadhatu. Maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos kan eebbifame haa ta'u. Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 dhaqnee dubbifannee maal jedhe Yesuus Kiristoos? Kadhadhaa isiniif hin kennama, balbala rukutaa isiniif hin banama, barbaadaa hin argattu jedheeti kara gadiitti maal jedhe? Isin keessaa jedhe eenyutu mucaan keessan yoo isin buddeessa isin kadhatte yookiin daabboo isin kadhatte eenyutu dhagaa kennaafi? Yoo isheen immoo qurxummii isin kadhatte eenyutu bofa kennaafi jedhee isaan gaafate. Isin keessaa namni tokkollee kana hin godhu. Eegammoo isin nama foonii hamoota taatanii utuma jirtanuu kana hin goone abbaan keessan inni waaqarraa immoo gaarii inni ta'e akkam immoo warra isa jaalataniif caalchisee waan gaarii haa kennu ree jedhe. Nuti nama fooniiti. Ijoolleen keenya waa tokko yoo nu kadhatanii wanta faallaasaa ta'e dabarsinee hin kenninaafi, qurxummii yoo nu kadhatan bofa hin kenninaafi, daabboo nu kadhatan dhagaa hin kenninaafi, juusii yoo nu kadhatanii barakiinaa yookiis immoo marzii hin kenninaafi. Lakki namni kana godhu hin jiru. Egaa nuti hamoota taanee utuma jirru warri garaan keenya jabinaan hamminaa walirratti kaan warri wal qoccollu ilmoon namaa kun ergaagas wal jaalanne dhala keenya ergaagas jaalanne waaqayyo abbaan immoo gooftaan Yesuus Kiristoos immoo inni dhiiga isaatiin nu bitate agam ijoollee isaatiif warra maqaa isaatitti waamamaniif waan gaarii caalchisee haa godhure. In godhaaf inni waan gaarii caalchisee hin godhaaf. Yesuus Kiristoosis isuma kanadha kan inni ittiin jedhe. Egaa lafa kanatti maal jedhe? Yeroo hundumaa utuu addaan hin kutin kadhadhaadha jedhe. Yeroo hundumaa akkuma haadha sanatti akkuma dubartittii sanaatti jalqaba kan inni dursee fakkeenya kaa'eef iyyuu kanaaf jechuudha. Oduu addaan hin kutin kadhadhaadha jedhe. Ergaa warra Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12 dhaqee dubbisee tanan xumura sagalee kanan dheeressu kas jedha. Jaalala obbolummaatiin isaa wal jaaladhaa, walii keessaniif ulfina kennuudhaaf wal dorgomaa, waa dhimma baasuudhaaf ni baay'inaa, hafuura gubaa qabaadhaa, gooftichaafis ofirraa bu'aa hojjedhaa, abdii qabdanitti gammadaa, rakkina obsaa waaqayyoon kadhachuutti cimaa, warri waaqayyoof qulqullaan rakkina isaanitti gargaaruu keessaa qooda qabaadhaa, keessummoota sinachuutti dhimmaadhaadha. Anan irratti xiyyeeffadhe lakkoofsa 12dha. Maal jedha? Lakkoofsi 12 abdii qabdanitti gammadaa, rakkina obsaa, waaqayyoon kadhachuutti cimaa. Waaqayyoon maal godha? Kadhachuutti cimaa, rakkina immoo obsaa, abdii qabdanitti gammadaa. Abdiin nuti qabnu kan itti gammannu maalinni jireenya bara baraati. Rakkinni nuti obsinu immoo
isa biyya lafaa kanarratti nurratti ta'u hunduma isaa obsaan dabarsuu qabna. Ari'atamuu gooftaadhaaf nutti dhufu dheebochuu, rakkachuu, firootan jibbamuu, harkaa dhabuu, hiriyyaa dhabuu wantoota baay'eetu jira. Gooftaa Yesuusiif jennee ari'atamuun ganaadha. In ari'atamne amma biyyi lafaa kun nun jibbine. Biyyi lafaa kun nun jibbine. Ganaa ari'atamni guddaan dhufuudhaaf jira. Barri nuti keessa jirru kun immoo bara dhumaati. Kanaafiyyuu rakkina nutti dhufu hundumayyuu obsuu qabna. Abdii qabnu immoo itti gammaduu qabna. Abdiin nuti qabnus jireenya bara baraati. Fuuldura keenya jira waan ta'eef isatti abdii qabnu sanatti rakkina kam keessayyuu teenye isatti gammaduu qabna. Waaqayyoon immoo kadhachuutti cimuu qabna. Yeroo hundumayyuu yoo rakkattanis yoo dhukkubsattanis kadhadhaadha kan inni jechaa jiru lafa kanatti. Kanaafiyyuu rakkinni xiqqoon mogolee nun buusin. Rakkinni xiqqoon waaqayyoon galateeffachuun hin dhoowwin. Galateeffachaa kadhachaa fuula waaqayyootti yeroo hundumayyuu argamne moo'ichi kan keenya ta'a. Sababni isaa galateeffannaa keessa moo'ichatu jira waan ta'eef. Kanaafuu waaqayyoon kadhachuutti cimaadha lafti kunis. Maqaan waaqayyoo gooftaa maccaa kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoon kadhachuutti cimaa rakkina obsaan baadha abdii qabdanitti gammadaadha. Waa sadii nu barsiisa iddoo kanatti. Roomee 12 waa sadii nu hubachiisa. Abdii qabdanitti gammadaa, rakkina obsaan baadhaa, waaqayyoon kadhachuutti cimaadha. Wanta sadii nu abboomaaf keessatti. Abdii qabnutti hin gammannaa, rakkina obsaan hin baannaa, waaqayyoon kadhachuutti hin cimu. Waaqayyoos immoo nu gargaara. Egaa waaqayyo ijoollee isaatiif warra qajeelummaadhaan dhugaadhaan isa barbaaddatan, warra garaa qulqulluun isa barbaaddatan, warra isaaf fo'amanii isa barbaaddataniif yoo isaan miidhaman callisee ilaalu, yoo isaan rakkatan callisee ilaalu, waaqayyo dhugaa isaanii hin baasafi. Waaqayyo rakkina isaanii irra hin dabarsa. Gaaffii isaaniitti deebii hin laata. Sababni isaa akkuma abbaan ilmoo isaatiif waan gaarii godhu, waaqayyo immoo warra isa jaallataniif caalchiseeyyuu gaarii hin godhaaf. Yesuus Kiristoos waan hundumaa wajjin nuuf kenneera inni. Wanta hundumayyuu harka isaa jala galcheera. Egaa harka isaa jala galchee immoo Yesuus Kiristoos wajjin waan hundumaa nuuf kenneera. Yesuus Kiristoos nuuf kenneera jalqaba irratti waan hundumaa immoo harka isaa jala galcheera. Wanti harka Yesuus Kiristoos jala jiru hundumti isaa immoo kan keenyadha. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoosin ijoollee isaatiif baay'ee gara laafessa, baay'ee garraamidha, baay'ee oo'aaf rakkina keessatti isaan hin dhiisu. Abbaa firdii jal'aa suni waaqayyoon kan hin safeeffanne, namas kan hin safeeffanne, haadheessaa sanaaf dhugaa baase. Garuu immoo Yesuus Kiristoos jaalalaan oo'a qabeessummaadhaan kan inni ijoollee isaatiif dhugaa baasu malee akka abbaa firdii jal'aa sana natti deddeebite nan uffisiiste jedheeti miti. Waaqayyo yeroo kamiyyuu isatti deddeebinee isa kadhanne inni nuuf akka namaa mitiin nunnuuf fuula isaa nurraan gara galfatuun ammas deebitee dhufte na kadhatte nuun hin jedhu. Kanaafuu maal gochuu qabna? Utuu addan guutii yeroo kamiyyuu waaqayyoon kadhachuu qabna, fuula isaa barbaaddachuu qabna. Kanas immoo kan goonu akka jaalala isaatti isa kadhan, akka jaalala isaatitti isa kadhan. Yoo kadhannes immoo waaqayyoon abdiidhaan isa eeggannee akka inni nuuf kennu isa harkaa eegganna jechuudha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaafiyyuu waaqayyo sagalee kana keessatti akka nu yeroo hundumayyuu utuu addan guutiin isaa kadhannuu fi akka nu fuula isaa barbaaddannu kan inni nutti dubbatu. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamaan isiniin jedha. Sagalee kanatti eebbifamtanii tootee sheer godhaan isiniin jedha. Akkasuma laayikii keessa hin jajjabeessaa. Koomentiidhaan immoo yaada qabdan dogoggoran qabu, yaada naaf qabdan kana sirreessuu qabda kan jettan naaf barreessaa isiniin jedha. Waaqayyoon isin eebbisuu eebbifamaadha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaadhaan naa turaadha. Shaaloom.